Magamba kanima kanapura kumpulu wakatok ini kebetulan waktu melahirkan Kobos Abang Bidan Tegri Kenya Unda Abota Kolwon Tajagipun Manuka Pakatun Bersison dargaggeeyyiin hundi keessanuu maqaa Waaqayyootiin baga dhaloota gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee waliin nu ga'e. Isiniif dhalateera. Faarfattoonni amma yeroo faarsan nu dhalateera jedhanii ergamaan Waaqayyoo himaan misiraachoo qulqulluun Gabri'eel immoo tiksee halkan hoolata isaanii horii isaanii imaanaa isaanii eegaa turaniin jidduutti argamee kunoo magaala Daawitiitti qorichi isinii dhalateera jedhee waan misiraachoo mi'aa ta'e ergamoonni ijoollee tiksee ta'anii hurufa oolanii bulan halkan qixxee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuusaa kan dhageessise kan itti hime isaanitti. Isaaniinis mata duree barumsa keenyaa kan ta'e kan isiniif dhalateera nuti immoo nu dhalateera jennee faarsina. Bara ammaa keessatti namoonni Yesuus Kiristoos isaanii dhalachuu dagatan ni jiraatu. Namoonni na dhalateera nu fayyisuudhaaf nu jidduutti nama ta'ee qaama keenya qaama isaa taasifatee foon keenya foon ofii taasifatee akka keenya akkeenyummaa keenya ganamaatti nu deebisuudhaaf kabajaaf ulfina keenya ganamaatti nu deebisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuusaa faaruudhaanis jechaanis manni amantaa yoomiyyuu kana lallabdi. Hojiin ishii hangafaaf inni calqabaas inni xumuraas Yesuus Kiristoos addunyaa guutuutti nama ta'uusaa nama ta'uu qofaa miti jireenya keenya haaraatti kan nu deebise lakkoofsa haaraa kan nu laate dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos edda inni dhalatee booda addunyaan yeroo lamatti iddoo lamatti hiramte. Inni tokko bara dukkanaa edda dhalatee booda immoo bara ifaati. Inni sun bara dhukkubbii kun immoo bara gammachuu. Yesuus Kiristoos dhalachuu isaatiin seenaa addunyaa yeroo lamatti iddoo lamatti hireera. Kanarra dhaabachuudhaan ergamaan Waaqayyoo tiksee horii tiksaa hurufa bulaa oolaniin akkuma wangeela Luqaas boqonnaa 1-12 isaan waliin haasa'uusaa ittiin ilaala. Mata dureen barumsa kootii kan argamu 2:11. Ergamaan Waaqayyoo kun qorichi isinii dhalateera fayyisaan isinii dhalateera jedhee yeroo itti himu waa malee miti. Maaliif ergamoonni Waaqayyoo hin dhukkubsan isaan irratti duuti hin labsamne duuti qaama isaa kan ta'e ilma namaatiif
ijoollee Addaamiin hundayyuu duuti isaan argaa waan tureef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namaaf dhalate. Namaaf nu jidduutti nama ta'ee kabaja keenya ganamaatti nu deebisuudhaaf dhufuusaa waan beekuuf isinii dhalateeraa nuun jedhe. Egaa namni gorsa angafa ergamootaa Gabri'eel dhaga'uu eebbifamaadha. Lallabaan wangeela isa calqabaa kan lallabe Yesuus Kiristoos addunyaa guutuudhaaf kan beeksise ergamaa Waaqayyoo Gabri'eeli. Gabri'eel namni beeku taanaan dhugumatti inni nama wangeelati. Namni sagalee Gabri'eel dhaga'u Yesuus Kiristoos sin argata. Namni sagalee Gabri'eelidhaaf gurra isaa banu qalbii isaa bane taanaan Yesuus isa dhugaa, Yesuus isa maaramiin hammate, Yesuus isa golla horii keessa ciisu, Yesuus isa dhugaa, isa fannoorra ooluudhaaf of qopheessee nama ta'e nu jidduutti dhalate sana ni argata. Namni Gabri'eelidhaaf agarre taanaan Yesuus isa dhugaan argatu. Gabri'eel lallabaa wangeelaa hangafaati. Dursa ni deessa jedhee kan dhaame dhufuusaa haadha keenya dubroo maaramiitti kan hime isa. Dhumarrattis garaashii keessa ji'a 9 guyyaa 5 ture. Addunyaa kanatti immoo dhufuusaa keessummaa ta'ee iddoon yeroo dhabamuuf iddoo Yesuus Kiristoos itti keessummaa'u, iddoo Yesuus Kiristoos keessatti dhalatu addunyaan guutuu fuula irraa garagarfattu. Addunyaan guutuun maqaa Yesuus Kiristoos isa dhahaa fuula isaa garuu irraa garagarchiti. Yeroo kana gola horii iddoo horiin keessa oolanii bulan achi keessatti yeroo dhalatu misiraachoo kana dhalateera. Kaleessa ni deessa jedhee kan himu har'a immoo dahamuusaa dhalachuusaa addunyaadhaaf akka ittiin gahan. Kana qofaan hin dhaabbanne ergamaan Waaqayyo tiksee horii tiksa waliin faarsaatti eegan. Samii irratti Waaqayyoof galanni haa ta'u. Inni samii irra jiru lafas ni jiraata. Lafarratti immoo ilma namaatiif nageenya haa ta'u. Nagaan yoomiyyuu kan argamu harka Waaqayyo irraa. Meeshaan nuti qabnu, humni nuti qabnu, firri nuti qabnu waa takka nagaa addunyaa kanaaf kennuu hin danda'u. Burqaan nageenyaa Waaqa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Burqaan nageenyaa dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoos waan ta'eef ergamoonni Waaqayyo tiksee hurufa oolanii bulan daa'ima ta'anii mana abbaaf haadha isaaniirraa adda bahanii gammoojjii keessa kan jiraatan wajjiniin Waaqayyo isaaniif galata galchuutti ka'e. Maal jedheen Kiristoos isin jidduutti qorichi dhalateera. Dhalachuu isaatiin inni ni jidduutti argamuu isaatiin ergamoonni Waaqayyo jarreen tuffatamanii horii tiksaa hoolota wajjiniin ala jiraatan wajjiniin sagalee tokkoon shaakala malee faaruu eegaluutti ka'an. Kanaaf mee manni amantaa keenya yoomiyyuu guyyaa dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoos irratti dhalachuu isaatiin wal qabatee faarsaa ergamoonni samii irratti faarfatan. Faarsaa ijoolleen tikseen guyyaa takka illee shaakalanii hin beekne waliin ta'anii faarsutti ka'an. ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ fe'iinsa hayyamni Waaqayyoo namaaf nagaa buusu nuti nagaaf booressa malee. Maaliif kaa qorichi isiniif dhalateera kan jedheen waa malee miti. Qorichi kan barbaadamu nama dhukkubsateef, fayyinni kan barbaadamuuf nama dhukkubsateef waan ta'eef
gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuunsaa ilma namaatiif bu'aadha, ilma namaatiif jireenya, ilma namaatiif fayyina waan ta'eef ergamaan Waaqayyo akkasiin ittiin jedhe. Maaliif yaadattu taanaan seera uumamaa keessatti Waaqayyo ilma namaa ajajaa wajjiniin isa uume. Uumamoota biraa yeroo uumu yaa ta'u jedheetu uume. Kunis yaa ta'u, sunis haa ta'u jedhe. Samiinis, dachiinis, biqiltuunis, beeladnis, bineensis hundinuu Waaqayyo yaa ta'an yoo jedhan ni ta'an. Hunduu iddoo isaa irratti babbareedinaan taa'e. Waaqayyos bareeda ta'uu isaanii mirkaneessee bira darbe. Guyyaa jimaataa yeroo namni uumamu garuu namni fakkeenya fi akkeenya Waaqayyootiin uumame. Uumamuu qofaa miti ajaja wajjiniin. Akkas jedhee Waaqayyo dhaamsa dabarseef Addaam. Biqiltuu gannat kana keessa jirtu hundayyuu irraa nyaachuu dandeessa. Waa'ee nyaata yaaddayin garuu hamaaf gaarii kan beeksistu biqiltuu ishii Ixa Balas jennuun irraa hin nyaatin jedhe. Innis ajaja Waaqayyoo ni fudhate. Tole jedhee guyyaa takka guyyaa lama waggoota muraasa jiraachuu calqabe. Gaafa maayii hamaan halaalaan dhufu seexanni bofa yaabbatee karaa Addaamin deeme. Addaamitti haasa'e. Waaqayyo maal siin jedhee jedheen biqiltuu kana hundarraayyuu nyaadhus hin nyaatiniinis kan jedhu sana lapheetti qabatee wajjiniin haasa'uudhaaf hayyamamaan ta'an. Isa bira darbee kara Hewaanitti siqe. Hewaan maal siin jedhe jedheen ishiinis nama argadhee waliin haasa'uu danda'a jettee isa wajjiniin haasaatti eegalte. Biqiltoota kana keessa jiran hundayyuu nyaadhaa. Garuu tana qofa dhiisaanuun jedhe. Akkasiniin jedhe eegeen yaa gowwaa. Waaqayyo mee kan akkana siin jedhe akkasaa waaqa akka hin taanee fi otoo isa nyaattanii ijji keessan ni banamaa waaqa taatus jedhee taasise. Ishiinis dhugaa seetee harka ishii diriirfatte. Kuttees liqimsite. Boodarra garuu dubbiin garagare. Waaqa ta'uu miti. Akkuma sira barsiisan nu barsiisan waaqa ta'uu bira otoo hin qaqqabiin caalmatti namummaadhaa gadi ta'an. Biqiltuu takka nyaatan jireenya isaanii guutuu beelahaa ta'an. Har'allee namni kan gugguufu nyaata barbaada. Nyaata guyyaa takka nyaanneen jireenya keenya guutuu nyaata barbaacha deemne. Balleessa gaafa tokko raawwanneen, badii gaafa tokko raawwanneen ilmi namaa ganamaa haga galgalaatti, xiqqaadhaa haga guddaatti jireenya isaa guutuu nama biddeena barbaadu, nama nyaata arra'u, lafa qofforaa jiraatu, manatti bilcheessuudhaan yoomiyyuu taanaan hojiin namaa inni hangafaa nyaata qofa ta'ee tafe ilaala. Nyaanni kun kan nyaatame guyyaa takka, nuti garuu bara jireenya keenya hundinuu nyaata barbaada. Namni nyaataaf garboome. Duratti waa hunda irratti aanaan geeffame. Kabajaaf ulfinaan kan jiraatu ilmi namaa Addaam amma garbicha nyaataa ta'e. Hunduu kan bitamuuf waa hunda isa naasisuutti ka'e. Waaqayyoos Addaam barbaada kara isaatti deeme. Addaam jedheen karam jirta jedhee iyyaafate. Kara galgalaa jedha kitaabni qulqulluu seera uumamaa boqonnaa 3 yoo dubbistan Waaqayyo karaa abbaa keenya Addaam kara galgalaa eegee isa dhabnaan isitti dhufe. Ganamaa kaasee duratti Addaam Waaqa fuuldura dhaabate. Galata isaaf galche. Abbaaf ilma waan ta'aniif afaan walii beeku. Waaqayyo waliin ni naasaa Addaam. Edda seexanni isa dogoggorse. Edda nyaata sana kutee nyaatee booda garuu abbaaf ilmummaan isaanii addaan cite. Walitti dhufeenyi isaanii waan adda baheef Addaam dhokachuutti ka'e. Waaqayyo guyyaa guutuu isa eege. Hin dhufne. Ilmi koo karam jira? Addaam eessa jirta jedhee iyyaafate. Kun jechuun nama ta'uudhaaf
nu barbaacha samii irraa bu'ee nu jidduutti argamuusaa agarsiisa jedhu abboonni dhugaa dubbachuudhaaf kara galgalaa dhufe Waaqayyo. Kotteesaa dhaggeessisaa akka gurri namaa dhaga'utti ilmi namaa Waaqayyo wajjiniin tokko ta'uusaa mirkaneessuu akka dandeenyu ija keenyaan Waaqa hin mul'anne Waaqa gurraacha jennee waamnu sun ilmi namaa akka ilaaluuf gurri namaa akka dhaga'uuf harki namaa akka hammatuutti Gooftaan Iyyasuus Kiristoos nama ta'ee nu jidduutti argame. Waan kana ta'eef kara galgalaatti Iyyasuus Kiristoos Waaqni Abbaa, Waaqni Ilmaa, Waaqni Hafuura Qulqulluu kara Addaamitti imalan. Addaam karam jirta jedhanii iyyaafatan. Innis iddoo jirutti himate. Maatii Waaqayyootti iddoo jirtan himadhaa. Oolmaa keessan himadhaa. Hammam irraa fagaattan taanaan inni si waammachaa jira. Nama ta'ee nu jidduutti argamuudhaan nu barbaacha teessoo isaa kabajaa dhiisee iddoo isaa hin malle iddoo horiin oolanii bulan gola loonii keessatti iddoo hin tolle Waaqayyo nu barbaacha dhufeera. Agas jaalala isaa yoo ilaalle taanaan nuti xiqqoollee mana qulqullummaatti siquu qabna. Inni halaala yoo dhufe taanaan nuti dhiyoo deemuu dadhabna. Inni samiirraa kan bu'e yoo ta'e nuti iddoo waaqeffannaa deemuudhaaf dargaggummaan keessa nu daangeessa. Kabajni keenya nu daangeessa. Jaalalli qabeenya addunyaa kanaaf qabnu nu daangeessa. Isa bira darbinee deemuu qabna. Abbaa keenya Addaam seexanni kan dogongorse kabaja argattaa Waaqa taataa jedheenis garuu Waaqa akka ta'uuf otoo hin ta'in kaayyoonsaa akkasaa akka kufuufi. Hin beeka seexanni jireenya keenya keessatti waan baay'eedhaan nu qora. Han nu qoru waa biraatiif miti. Kana godhaa kan nyaadhaa dhiisaa kan nun jedhu isa fayyadee miti. Hamma barbaaddan nyaadhaa seexanaaf bu'aan qabu. Waan barbaaddan raawwadhaa seexani dhimma irraa hin qabu yaaddeenaa. Nuun xoomii nyaadhu maal sii godhaa jedha inni garuu bara baraaf tsooma. Seexanni nyaatee beeka? Hin tsooma moo hin nyaata seexanni? Nuun foon nyaadhaa nuun jedha ofii isaa deemee nyaatu. Nyaatees hin beeku. Nuun waan nu jaalate nutti fakkeessee nutti haasaata. Addaaminis akkas godhe ilaala. Waaqa taataa jedheen akka Waaqa hin taane inni hin beeku. Akkasaa akka kufu. Akkasaa akka arrabsamu. Akkasaa Waaqa wajjiniin akka wal lolu. Hojii miqqanyaa ni beektu miti. Jechi tokko jirame. Ani nyaadhullee baadhu maaliin godhee balleessi jettiin daanqoon jedhama miti. Haadheen balleessaa. Inni iddoo keenya dhufuu hin danda'u maal jedhaa abboota mana amantaa keessaa seexaanni uumama ilma namaatiif kabaja ilma namaatiif godhame ilaalee baay'eetti inaafee jedha. Abboota keessaa maqaa isaanan dagadhe kitaaba qulqulluu kitaaba abbootii keessatti qulqulluun Agnaaxiyoos uumama namaatiin seexanni akka malee inaafee jedha. Inaafaa kanaan jibba kanaan aarii kanaan naman balleessa jedhee ka'e. Akkuma yaadetti akkuma karoorfatetti Waaqaaf nama adda baase. Kabajni Waaqayyo ilmaan namaatiif kenne akka dhabu iddoo guddaa kabaja teessoo inni jirurraa gadi bu'ee sodaataa akka ta'u mootummaa Waaqayyoo irraa ala ta'ee du'aa akka ta'u isa taasise. Namni nan nyaadha jedhee nyaata guyyaa takkaatiif jecha jireenya bara baraatirra adda bahe. Egaa qulqulluun Agnaaxiyoos inaaffaa seexanaa kana waan beekuuf haga ammaatitti seexanni ilmaan namaa ni qoraa. Kanaaf mee qulqulluu Phaawulos ergaasaa jara Qorontosiif erge irratti boqonnaa 15 akkas jedhee gorfata. Maal jedha seetan? Hiriyaa ክፉ ባልንጀረኝነት መልካሙን አመል ያጠፋል
hiriyaan taane wajjiniin ooluun hin dogongorinaa. Hiriyaa yartuu yookiin hiriyaa badaan waliin ooluun amala gaarii balleessa. Amala gaarii dur qabu adda. Kabaja gaarii dur qabu oolmaa seexanaa wajjiniin waan raawwachuutti eegaleef waaqniif namni adda ba'e. Isinis nama wajjiniin ooltan, haala isin wajjin ooltan, hojii nuti hojjechaa oollu hin sakattaane taanaan amala gaarii kaleessa qabaattan, eenyummaa gaarii kaleessa qabaattan, nama hin taane waliin yoo ooltan taanaan ni balleessitu. Seexaan bara sanas ani seexana jedhee itti dhufne bofarra bulee dogongorsi. Yeroo ammaas hiriyoota keessanirraa afurri xurahaa bulee nu dogongorsi. Seexanni ani seexana jedhee labsatee dhufu, ani ebeluudha jedhee dhufu inni ukkata hin beekata waan ta'eef yeroo ammaa kana waan baay'ee sakatta'uu dandeessu. Namarra bulee nu qora, fedhii foonii keenyarra bulee nu qora, fedhii addunyaarra bulee nu qora, waan nuti hawwinu sanarra buleeti seexanni kan nu qoru. Isinis hin beekanne taanaan dhuguman isiniin jedha, akkuma daandii Addaamiif Hewaan deeman nus irra deemnee konkolaannee kufuu keenyaaf sababa akka hin taane of eeggachuun nurraa eegama. Egaa ammas yeroo amma ilaalaa jirtan kan seexanni akka malee maraachaa yeroo jiru namarra bulee Gooftaa Yesuus Kiristoos inni Gabrieliin beekotoo jiru haaraa isa isaan beekan qofa nutti muudhaaf akkatti kaachaa jiru ooltee bulteen keenya nu barsiisa. Egaa nu dogongorsuusaaf akka Waaqaa akka taanuuf otoo hin ta'in akka seexanaa akka taanuuf ta'uusaa hubachuu qabdu. Halkanii guyyaa seexanni yeroo hirriiba hin qabu silaa hirriiba dhabee hirriiba nu dhoorkatu kan akka isaa akka taanuuf kabaja jirrurraa, eenyummaa qabnurraa, amantaa qabnurraa gadi buunee akka isaanii horii akka taanu, akka isaanii hamaa akka taanu, gidiraaf hammeenya abbaa akka itti taanuuf seexanni yeroo ammaa kanas hojjechaa jiraachuu isaa quba qabaachuu qabna. Egaa Waaqayyo nyaata barbaachaaf, waaqummaa barbaachaaf jedhe Addaam akkuma argitan ajaja Waaqayyo darbee biqiltuu nyaachuudhaan jireenya isaa guutuu garbicha ta'e. Jireenya isaa guutuu garbicha ta'uu qofaa miti, duuti irratti labsame. Du'a kana keessa isa baraaruudhaaf, du'arraa kara jireenyatti isa fiduudhaaf, kanaaf ka ergamaan Waaqayyo maal jedheen isinii dhalateera. Qorichi addunyaa isin fayyisuu kan danda'u fayyisaan keessan tokkichi addunyaa kana kan dhiiga isaatiin fannifamuu isaatiin kan baraaru jireenya keessan hadhaawaa mi'aa kan taasisu isa dukkana sana ifa kan taasisu. Kanaaf mee Isaayyaas boqonnaa 9:2 irratti ummanni dukkana keessa ture ifatti bahee biitti gaaddidduu du'aa jala jirtu ifa argatte jedhee kan labse. Ifni kan argame dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin inni ifa caaludha. Ifa yoomiyyuu dhaamuu hin dandeenye. Sagalee Waaqayyo ani ifa akka jedhe wangeela Yohaannis irratti akkuma dubbisnu ani ifa. Ifni dhugaa Yesuus Kiristoos duuka bu'oonni isaa immoo isarraa ifa argatanii aduurraa urjiin ifa argatee akkuma ibsu kabaja isaatirraa, kenna isaatirraa, suga isaatirraa kan argatan qulqulloonnis Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos ifa akka ta'e isaanis ifa addunyaati. Kanaaf wangeela Maatiyos irrattis isin ifa addunyaati jedhee boqonnaa 7 irratti kan nutti hime. Namni amanaa kiristaana ta'e hundinuu dukkanni isa irratti humna hin qabu. Dukkanni isa wajjiniin hariiroo hin qabu. Nuti ijoollee ifaati. Ifaan waan gaarii hojjechuu qabna. Yoo lixxe dubbiin hin bilaasha. Galgalli nurraan tolu, galgalli keenya bareeda kan ta'uu danda'u hojii guyyaa hojjennuuni. Hojii yeroo ifni hojjetu amuun yoomiyyuu taanaan waan gaariitu raawwata. Kana waan ta'eef kitaabni qulqulluus akka nu barsiisu Waaqayyoos
akkuma kitaaba irratti nu dubbifamaa dhufe sanaan Isaayyaasiin akkas jedhee taasise kana booda ilmaan namaa addunyaan duunni jala marfamee jiru du'aan jala to'atamtee jirtu kana booda ifa ni argatti. Dhalachuun gooftaa Yesuus Kiristoos ifa addunyaati. Dhalachuun isaa bu'aa qabeessa kan nu taasisu, dhalachuu isaatiin gammachuun kan nutti dhaga'amu, ayyaana kanas kan ayyaaneffannu waan namoonni raawwataniif otoo hin ta'in bu'aa arganne sirriitti dhadhaammachuudhaan, waan irraa arganne sana lakkaawwachuudhaan, waan arganne sana qabachuudhaan, maaliif yoomiyyuu taanaan dukkanatti deebi'uu hin qabnu. Kunoo dubroon dubrummaadhaan ni deessi. Maqaa isaas Amaanu'eel jettee moggaastiif jedhe. Maqaa moggaasuun kan abbaati akkaataa seera amantaatiin, seera kakuu moofaatiin yoo laallee namni abbaa qabu abbaatu ilma isaatiif maqaa baasa. Iyyasuus Kiristoos abbaa malee haadha isaa qofarraa waan dhalateef maqaa isaas Amaanu'eel jettee ni waamti. Iyyasuus Kiristoos haadha isaatiin maqaan moggaafameef. Maqaan Iyyasuus Kiristoos Amaanu'eel nu waliin tokkoome, qaama keenya qaama isaa taasifate jennee ayyaana guddaadhaan kan kabajnu. Kanaaf innumtuu maal jedha seetan? Isaayyaas boqonnaa 9:6 irratti mucaan nuuf dhalateera jedhe. Akkuma ergamaan Waaqayyoo qorichi isiniif dhalateera jedhutti Isaayyaas immoo ofitti siqsee sun ergamaa Waaqayyoo waan ta'eef isinii dhalateera jedhe. Raajiin Isaayyaas immoo nama waan ta'eef maal jedhe? Mucaan nuuf dhalateera, ilmi dhiiraas nuuf kennameera. Kennaan inni dhugaa Waaqayyoo ofii isaatiin of nuu kenne jechuudha. Namni biraa isa nuu kenne otoo hin ta'in ofii isaatiif aarsaa ta'e, ofii isaatiif ilma namaatiif nama ta'e nurraa dhalatee of kenne waan ta'eef nuu kennameera. Aangoon isaas gatiittii isaarra jira. Gorsaa dinqii, waaqa jabaa, hoogganaa nageenyaa jedhamee waamama. Maqaan Waaqayyoo isa kan. Gooftaan Yesuus Kiristoos nuu barbaadaaf nu jidduutti argame. Inni waaqa bara baraati, garuu daa'ima ta'ee dhalateera. Inni abbaa nagaati, Waaqayyo garuu nama ta'ee daa'ima ta'ee boo'a. Inni akkuma amma kitaabni qulqulluu nutti himutti Iyyasuus Kiristoos abbaa bara baraa ta'ee otoo jiru, abbaa barri lakkaa'amneef ta'ee otoo jiru mucaadha jedhamee waamame. Ajaa'iba kan nu jechisiisu, amantaa tawaahidoos kan qabannee akka jiraannu nu taasisu jecha kana. Barumsa kanaan nutis Iyyasuus Kiristoos dhalachuu isaatiin eenyurraa dhalate? Iyyu'eel boqonnaa 3:21 irratti Waaqayyoo Tsiyoon irra buleeraa jedha. Tsiyoon kan jedhamte dahoon keenya kan itti eessinu irkoon keenya Dingil Maariyaam, dubroo Maariyaam irraa dhalate Iyyasuus Kiristoos. Ishiidhaan ala hin barbaadinaa. Waaqayyo kan irra bulu Tsiyooni. Waaqayyo kan irraa dhalate ishiirra. Ishiidhaaf kabaja qabna. Ishiidhaaf ulfina guddaa qabna. Ishiidhaaf jaalala qabna. Waan kana ta'eef dhalachuun gooftaa Iyyasuus Kiristoos akka tasaa haan himamuus miti. Jechaa ol yaadaas ol. Jireenya jechaanis hin ibsamu, yaadames bira hin ga'amu. Galata kee jechuudhaan garuu ni guduunfina. Egaa Waaqayyo abbaan keenya ergamaan akkuma nutti himetti nu dhalateera, ofirraan dhiibina. Iyyasuus Kiristoos keenya isa wajjiniin jiraachuudhaaf, isa waaqessinee jiraachuudhaaf, isa amannee jiraachuudhaaf dhalachuun har'aa kun baacuuf qoosadhaan ta'uu hin qabu. Namoonni biroo guyyaa halkan kanaa yeroo mana isaaniitti ciisan ergamoonni kan argatan ijoollee horii tiksaa jiranidha. Tiksee dhugaa waliin, tiksee hoolata isaa waliin gammoojjii keessa deemu wajjiniin Waaqayyo bu'aa qabeessa nu taasisa. Waan kana ta'eef nu dhalateera. Kan nu dhalate immoo wajjiniin jiraannee jireenya bara baraa isa dhugaatiif isa Iyyasuus Kiristoos kaayyeeffatee nama ta'e nu barjoo keenya duriititti, kabaja keenya duriititti, kennaa keenya duraan dhabne amma nu deebisuudhaaf jecha qullaasaa gola horii keessa ciise. Nuti kan uffata dhabne,
nuti kan kabaja dhabne kabaja nutti deebisuudhaaf jecha iddoo inni argamuu hin qabnetti argamee nu deebiseera. Kana booda iddoo biraatti argamuu hin qabu. Mana keenya yaa baru ayyaana kana yeroo ayyaaneffannu wantoonni xiyyeeffannootti kennuu barbaadan inni nu barbaadeera nuti of dagachuu hin qabu. Inni nu jecha salphina guddaa nama ta'uu tole jedheera. Nuti immoo isaaf jecha kiristaana ta'uu inni otoo nun tuffatiin nu jidduutti argamee uffata malee gola horii keessa yeroo ciisu nuti uffata uffannee mana waaqeffannaa deemuu saalfiin nutti ta'uu hin qabu. Inni nu jecha waan inni kan isaa kan hin taane gad of qabee nama ta'uu yoo hin qaaneffanne taanaan anis naxalaa uffadhee deemuu maalifan qaaneffadhe? Anis kirrii mormatti hidhadhee deemuu maalifan qaaneffadhe? Innu ana ta'uu hin qaaneffanne. Innu nama ta'uu hin dinne taanaan amanaa ta'uu maalifan didaree? Maqaa isaatiin waamamuudhaaf kabaja isaa argachuudhaaf maalifan duubatti jedha? Kanaaf akkuma Daawit faarsaa isaa 25ffaa irratti amaneera hoo hin raafamu jedhe. Namni amane Iyyasuus Kiristoos dhugaatti argateera isa wajjiniinan jireenya bara baraa horadha yoo jedhe taanaan amanuun saalfii malee siqiqii malee gooftaa Iyyasuus Kiristoosiif sagaduudhaan waaqni dhugaasii siin ala jireenyi biraan jiru. Siin ala dhugaanis hin jiru. Siin ala iddoo biraa deemuu hin danda'u. Isa yoo jennu isa wajjiniin kan argamanis ija gaariidhaan ija dhugaatiin ilaaluu qaba. Iyyasuus Kiristoos kan argame harka maaramii irratti. Iyyasuus Kiristoos kan mallattoo ta'ee itti himame maal jedheeti Isaayyaas mallattoo isinittan himaa dubroon dubrummaadhaan ni deessii kan jedhame. Dubrummaadhaan deessee mallattoo taatee kan nuu kennamte. Mallattoo sana dhabdan taanaan Iyyasuus hin argattan. Iyyasuus kan argannu kan guyyaa isaa ayyaana isaa kabajuu kan dandeenyu dhugumatti Iyyasuus inni sobaa fi inni dhugaa adda baafachuu qabdu. Bara dhumaa keessatti maqaa kootiin Iyyasuus inni sobaa, Iyyasuus inni maqaa Iyyasuus hin daldalu afuura xurahaa ta'ee otoo jiru akka Iyyasuus dhugaatti kan socho'aa jiru waan dhufuuf mallattoo keessan hin darbatina. Mallattoon keenya waa biraa miti. Mallattoon ittiin fayyinu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan deesse haadha keenya dubroo Maariyaamii fi kan inni irratti fannifamee dhiiga isaa hangalaase fannoo gooftaa Iyyasuus Kiristoos. Kanaan ala waa biraa irratti daddaballee wajjiniin rakkachuu hin qabu. Kanaaf nu dhalateera. Dhalachuu isaatiin gammachuudhaan simannaa kan nuuf dhalate Waaqayyo abbaan bara baraa jireenya bara baraa nu halaatu ayyaanni ayyaana milkii ayyaana gammachuu ayyaana fayyinaa ayyaana dhugaa nuuf haa ta'u. Ayyaanonni baay'een ayyaana fakkaatanii garuu kan siyaasa fakkaatan kan waan fedhii fooniitiin liqimfaman waan jiraniif ayyaanni kunis ayyaana amantootaati. Yoo keessatti calaqqiin keenya hin mul'anne taanaan ayyaana kiristaanaa ta'uu nafee ayyaana kan biraa ta'a. Waaqayyo ayyaana kana kan gammachuu kan jaalalaa nuuf haa ta'u. Horaa bulaa Waaqayyoon